بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota kiyya bagayoona geettanis niin jecha egaa obboleeyyan kiyya har'a waan bareedaa tokko qabadhee dhufe waan ofillee irraa fayyadame isinis akka fayyadamtan abdii qabachuudha. Kuni meeqa qoonji? Xaa'uun kun liqira 6 liitira inni kuma 3 Egaa meeshaalee babbareedaa kaasatan yeroo achirraa biyya namaatirraa dhuftan wantoota mana keessa isin fayyadu jechuudha. Waan jechuudha ofillee irraa fayyadamee argee akka isinillee fayyadamtan waan fedhii qabuu fi isinii fide obboleeyyan kiyya yeroo achirraa dhufan kaasatan meeshaa inni elektiroonii wantoonni ifaadhaan hojjetan hedduu takka isin fayyada. Achirraa dhuftanii kasala qabsiisuu akkas jechuun baay'ee takka isinitti ulfaata. Kanaaf gatii isallee muraasa tokko gaafadhee jira. Burcuqqoon kun akka pilaastikiiti garuu burcuqquma adii fakkaata. Mana maatii keessatti illee hedduu fayyada. Hatta isinuyyuu jechuudha yeroo mana keessa fayyadamtaniif isin fayyada jedhee abdii qaba. Gatiin isaa mootuyyuu 500 jechuudha. Irrifatina gatiin xiqqoo akka duraati illee miti baay'ee ol fagaata miti wantoota ol fagaata argillee kas keessatti lashiin jira. Ani gosa kanaan fudhadhee jechuudha adduunatti tolee incabu jechuudha lafallee dha'u ijoollee nama qabuu fi akkasuma ofii keessaniif illee si fayyada jedhee abdii qaba jechuudha. Saaniiwwan kun kidaaniiwwan jechuudha gosa gosaan faashina amma dhufeen ka duraanillee hedduutu jira. As keessaa ka barbaadan ajajachuu dandeettanii bakka isin jirtanitti isiniif geeffama manas nuu kaayoo jettan isiniif kennaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Hunda isaatiyyuu jechuu kanneen keessaa ka isinitti tole kadas isin jedha ilaaltanii kan isin ajajattan as keessa jiru tahee ka gara biraallee jiru jechuudha. Isiniif fiduu hin dandahaa isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Burcuqqoon kunis faashina akkasuma mootiyyuu jechuudha. Wantoonni as keessa jiran hedduu babbareedaadha waan hedduu natti tolee jira isinittis akka tolu abdii qaba. Inni kun immoo maashina habiibati karaa salphaadhaan itti hojjettan. Inni kun immoo tuyyuu jechuu kidaanidha. Firee samma ofuriidha 3,800 jedhaniini. Gatiin immoo babbareedaadha dhugaa rabbiititti jechuudha. Homaa hin jedhu faayidaa isaatitu caala jechuudha. Yeroo qophii garaagaraa qabdaniif akkasuma mana keessan keessatti illee inni kunneen meeshaa bifteeti jechuudha. Isin fayyadaa osoo hin dhufnes lafa jala qopheeffachuu dandeessanii maatiifi sapiraayisii godhuu dandeessanii isiniin jedha. Inni kun kan biizati gatiin isaa 1,000 jedhaniini. Hedduu namatti tola jechuudha obboleeyyan kiyya. Kaajuulee daakuun biyya keenya kana silaa isinuuni beektan wanni hin jirre hin jiru jechuudha. Wallaahi wanti hin jirre hin jiru. Isin immoo ijoolleen biyya alaa jirtan jechuudha. Gaafa yeroo takkatti ol kaatanii guuttadha jettan dhugaa hedduu ulfaata jechuudha. Amma danda'amaa ta'e tokkotti osoo jalaa guuttattanii ana dhugaa hedduu jedha jechuudha. Jala mush namni tokko kaan isinii bituu ta'ee osoo hin taanetti ofii keessaniyyuu jechuudha mala wahii malattanii nama amantan wahiititti ergitanii yookaan maatii keessan keessaa nama amantanitti ergitanii jechuudha. Yooniin isinii bitan hedduu dasna jedha. Isa kana mootuyyuu jechuudha achitti hin waraamne bakka hundatti silkii ol fuudhuun namatti hin tolu biteetumaan galeeni jechuudha. Kanaa gadillee hin jira jechuudha. Garuu inni kun hedduu takka bareedaadha. Ammuma galanii yeroo sanitti yeroo ifaanuyyuu paawarii hin qabne yeroo sanitti qabsiise jechuudha. Hedduu takka waan ittillee fayyadameenallee fayyadee jechuudha. Mana keessatti illee kushiina osoo hin taane yeroo dadhabdan yeroo jechuun xafshaanuftanitti jechuudha. Suma fagoo hin deemne waan hojjechuu barbaadan of bira keessanii ittiin hojjettanii isin akka mootuyyuu jechuudha. Mandajaa jirtu sunillee gatiin isii ofii kiyyaallee bitee jira jechuudha. Garuu kalaalanii ture 800 uumamaa harka kiyyaan immoo 650 bitee isinitti argisiisamu footoo kaasee obboleeyyan. Egaa hordoftoota kiyyaan ani isiniin jedhu isa kana. Inni kun immoo yeroo paawuriin akkaan jiru malee baay'ee hin hojjetu garuu bareedaadha. Of madditti waa hojjetuunii fi akkasuma itti fayyadamuun faniisuma itti fayyadame isinitti agarsiise kana fakkaata isiniin jedha. Kanneen keessaa immoo keessanitti tole ilaallachuun mirga keessaniin isiniin jedha. Viidiyoo birallee jechuudha biisa dhedheeraa. Viidiyoo dhedheeressee jechuudha uffataa fi firaashaa waan akkasii waraabee hin fidaa gatii isaa wajjin gaafadhee jechuudha. Ammaaf immoo kanuma wajjin turtii gaarii isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Aga viidiyoo biraatii walitti deebinutti tikka rabbii keessa naa tura isiniin jedha. Biyyatti tokko san hin qabne numa jiru rasaasa isaa biyya dhaween garre.
مسائل أخنا جل ربي سمودين آمين جي آمين جي تمولا من جد مسائل اللي خوكا كاكي مالي بيجيني دوي لغيسي بر أسكيس غمانا دوكا وجرا بر وانيني دوي ناسي ما لغي إني رسات رسالة دوكا خيسا دوكا وانيني دواجر خيسا دوجرا صنبان سدوا تيرو سدوا خنوان دكتورة لا فتخنا إيمان سدواتو فشل سيؤوساتو أكا إسا قبرتو ستاسسا مديه كتيجل تيس مخني غوغان أنبيتي تمامي جيد أن تمامي أسيتي غوغان تمامي أني برنا مولي جيتم بيت تمامي نواجين جرتان بليس نبيل الدبيع